qabxii ittaantu isin dabra inshallah. Isinitti dheerachuun barbaadu. Qabxii ittaantutti yeroo dabarree kanaan wal qabatee ammallee waan Filisxeemii gubbaa jechuudha. Asiin duras wanni gurraan isin geenne mootummaan Faransaay Septeembarii as deemu kana yookaan ammoo akka Itoophiyaatti isa gartanii maskaramii jedhan irratti beekumtii akka Israa'el Filisxeem biyya taatu kenna jedhee adda mootummaan UK illee yookaan ammoo ifatti gabbahee nullee fulbaana gaddeemu kana keessatti walgahii mootummaa gamtoomanii Ameerikaatti ta'uu deemtu irratti beekumtii uummata Filisxeenitii kennina. Uummanni kun yakki guddaan irratti dalagamee dhumachaa jiranii wanna hedduu keessa dabranii kan jedhuun adda gartanii paarlaamaa isaanii irratti dubbatanii jiran jechuudha. Saniin dura garuu mootummaa UKdha waan kaa'e qaba. Inni illee akkaataa itti karaa nagaatiin mootummaan Israa'el lolallee dhaabee warroota hidhamtoota gamaa gamana jiran kan Filisxeemii fi kan Israa'el illee kan warra Hamaas harka jiruuf kan mootummaan Israa'el harkaa qabullee gadhiifamee naannolee qabatte keessaa Israa'el bahuudhaan wanni kun furmaanni akka dhufu dura. Isa kana keessee fi kun ta'uu baannaan nutis murtii biyyoota biraatiin dabalamuudhaan Israa'elis biyya taatee Filisxeemis biyya taatee daangaan kabajamee namu biyya ofii akkaataa itti bulchuu irratti akka ta'e waan addunyaatti beekumtii Filisxeem akka argattu kan jedhu deemaa jira. Kana irratti Rabbi khayraa godhu buleewwan tiyya. Hundi keenya du'aa godhuu qabna. Lubbuu namaa akka itti badaa jirtu kun rasaasaan, kun beelaan, kun dheebuudhaan argaa jirra jechuudha. Nu keessaa uummanni Oromoodha. Uummata rakkoon akkanaa nurra geette jechuudha. Uummata duguggaan sanyiidhaan irratti dalagamanii yaadattanii harka muraa farma muraa calii calanqoonni jedhan kunniin nu biratti laaftuu ta'uu ni mala. Isaan dura illee lola guddaa jira. Lafarraa gartee yookaan biyyaa bahii yookaan gartee kiristinnaa ka'ii yookaan si ajjeefnaa. Nullee hireen nurra geette hiree akkasiitiin dagatina. Keessaa uummanni musliimaa kana dagachuu hin qabu. Hireen atseewwan nurraan gayan Tewoodiroos, Yohaannis faati, Miliinik fa'a, Haayila Sillaaseen faati nurraan gayan akka asiiquun falmaa nu falmannee ofirraa dhoorkinee wanni kun nurraa fooyya'e malee akaakayyoonni keenyaaf abaabayyoonni keenya rakkoo guddaa dabarsan jechuu garte. Rakkoo guddaa. Lubbuun ilma namaa teennaa yoo silaa akka dhatti ilaalan hin jirtu jechuu dandeenya addunyaa keessa maaliif? Salaata ishaayiidhaa fi boruu meedaa masniimu kana nama 19,000 foyitu bakka takka dhumate sa'a takka yeroo hin geenne keessa jechuudha. Sa'a takka yeroo hin geenne keessatti boruu meedaa irratti jechuudha. Eega akkas godhanii fixanii irraa baan ijoolleedhaa fi dubartii manguddoo gadafteen hiree sadii kennameef. Ajjeefamu, biyyaa bahu, kiristinnaa ka'u. Warri waa seenaa dubbisuu barbaadan kitaaba mootiin biyyaa katabee dhaqaa dubbisaa. Oromoo dabbagee giftaari kitaaba irratti wallaahi inee kiristaanni nyatti ayyoon teena takka jechuudha. Manarra deemanii nama salaatu eeganii nyaata guyyaa si nyaachisanii soomuu hin dandeettu. Nama salaata yoo argan mataa dhayanii kana ayyoon tun dhositee salaatti. Galgala itti ol seenan yeroo gartee salaata magariibaaf shaayii ta'ii Allahu alami garuu achirratti hin katabne kitaaba san gubbatti mootii biyyaa. Anchi aroogit Islaamni shooyi kiristaanni shedhee gaafate. Wallaahi inee kiristaanni hin jette. Maal jette? Gabreeliin hin jenne wallaahi. Islaama isiin kaa. Wanni isiin kakattuu itti amantu Rabbi waan ta'eef dhossitee waan salaattuuf jechuudha. Hagas takka nurra gahe. Waan xiqqin dabarsine. Walumaayii kitaaba Ustaaz Ahmaddiin Jabal soostuu asii hojii gubbaa dhaqaa dubbisaa. Boruu meedaa irratti 7,330 hagama gatee amma yaadadhu bakka takka goorraamte jechuudha qabanii. Kanaaf akkasii seenaaleen biyyattii kana keessa yoo dubbannu wanni hedduu kaafnuun maali? Abbatu rakkoo isaa madaa isaa dhukkuba isaa rakkoo si jiru diina kan ga'e warra kanaa hadhassi tuttuqu. Akkuma siyaasaa biraatii dubbannu diinii keenya nu uummanni musliimaa keessaa waan hundaan duratti namni tokko yoo wal gahee maqaan rabbi akka ittiin dhaabamin taa'e maali hongaa jedhaniin ibalas gubbaa teennee osoo maqaa rabbiin dhahin siyaasaa cambinee yookaan sheer goonee yookaan waa dubbannee kaan islaamni kasaaraa ta'uun beektaniin nu ka dubbachuu jiru nama miidhaan jenne nama jeemnan jenne haqa teenya irratti diinii keenya irratti uummanni musliimaa bakka jirru hunda keessattuu kabajaan nagaan waan diiniin keenya hadiisnaa fi quraanni rabbiin keenya gartee samii torba irraa nu buuse itti dalaguu qabna. Qoma ol qabannee deemuu qabna. Uf kabachiisuu qabna. Yoo nun dubbanne eenyu dubbata. Siyaasaaf bar jiruu teenya guutuu dabarsine.
ilmi namaa akka itti jiraatu nagaan haa jiraatuuf mirgaaf jechuudha. Qabrii teennaaf hoo akiraa teennaaf diinii keenyaa hoo dubbachuu qabna. Gahee kafallee jirra biyya tana keessatti. Wareegama kafallee jirra biyya tana keessatti. Eenyu waliin kafallee eenyullee gadi hin akkuma heddummina qabnuun kafallee jirra. Jagnichi Oromoodhaa abbichuun galgalaa ganama wanni inni nu kadhatu wanni qoma dhaatee yeroo cufa gartee namni kun irraa dubbatu maal irraa dubbata? Nu'uu kana uummata musliimaa diinii keenyarra waan nu ta'an wanni gartee namuu irratti duulee bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa irratti namni kaamu maali? Ana ati hagana baanee diinii kana irraa dubbanna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suratul Rahman ላይ ይመስለኛል አላህ Subhanahu wa ta'ala በቅዱስ ቁርአን ላይ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا. እኔ ሙስሊም ስለሆንኩ ካሁን በኋላ ሙስሊም እኛ ሁለተኛ ዜጋ ነን፣ እኛ እየተገፋ ነው ማለት የለበትም። ትክክል አይደለም። ከሀገር ማንም ይገፋ። ይህ ንግግር እየተደገመ ሲሄድ እውነት ነው እየሆነ ትክክል አይደለም። ሀገራችሁ ነው፣ የሚገባችሁ መጠየቅ መብታችሁ ነው። ከሌሎች ወንድሞቻችሁ ጋር በሰላም መኖር ነው። ብዙዎች ረመዳን ሲገባ በከፍተኛ ደረጃ ደስታ ይሰማቸዋል። እስላም የመጀመሪያው አያ የወረደው እኮ ኢቅራ ነው። ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማዕድ ለማጋራት ሲያስተምሩ ቡኻሪና ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ ለሁለት ሰዎች የተዘጋጀ ምግብ ለሶስት ሰዎች ይበቃል። ለሶስት ሰዎች የተዘጋጀ ምግብ ደግሞ እንዲሁ ለአራት ሰዎች ይበቃል ብለዋል። ይህን የነብዩን አስተምሮ ብንተገብር በምግብ እጥረት አንድም ሰው ወደ ጎዳና እንደማይወጣ ምንም ጥርጥር የለውም። ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእሳቸው ምልከታ ራሳችንን መቆጣጠር መቻል ታላቅ ቦታ ከተሰጣቸው ተግባራት መካከል አንዱና ዋነኛ ጉዳይ መሆኑን እንዲህ ሲሉ አስተምረዋል። ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በፍትህ አዋቂነታቸው በመልካም የመንግስት አስተዳደር ስርዓታቸው ምክንያት ኢትዮጵያውያንን አምነው ልጆቻቸውን የቅርብ ዘመዶቻቸውንና ሰሃቦቻቸውን ጨምረው ወደኛ ሰደዋል። ኢትዮጵያውያን በመካከለኛው ምስራቅ ታሪክ ውስጥ በእምነት አስተማሪነት፣ በሀገር መሪነት፣ በስነ ጥበብ አዋቂነት፣ በንግድ ታላላቅ ቦታዎቻቸው ይታወቃል። ወኒ ኩኒ bakka dhibba takka irraa guurame wani kada isinii fideen maali? Dirqama akka nama tokkotti muummee ministeera islaama qofarraa amantiilee shantu gurdoon Itoophiyaa keessa jiran hagam irraa dubbata amantii biraarraa hagam dubbatan xiqqaa harka takka islaama irraa harka 99 maaliif? Rakkoo biyyattii tanaattu gabrummaa biyya kana keessatti irra gale uummata musliimaa irratti ni beekan namu. Warri amantii biraa qabullee kaa haqa dalagan ni beekan. Anaaf ati Mahammad Abdallaaf Khadiijaaf Faaxumaan sooshaal miidiyaa kana gubbaatti hidhatte namni waan hundaan dhaabbatee wal qalu wal fixu albee guuratee sa'a 24 olari'aa oolu birrii baasee wal ajjeesuudhaaf gartee maqaa irraa mulqaa jiru eenyu uummata musliimaati. Mee nam tokko naaf dirama amantii biraa qabu haa wallolas gubbaa siyaasaafis illee biyyaaf illee kan wal dhabu hin jiru. Diini keenyaafoo duuba dhaabbanna. Waan uummata biraan nurra dinqisiifadhuun meetu amantii kiristaanaa yeroo san baanii kokkees irraa cicciran. Afamta gabbee dubbadhu dhiirameeti. Akkasi amantii ofii qabayyuu. Waaqeffataa uummanni musliimaa dhaquu hin danda'u jennaan balaa nu buuteen beektanii. Baruurii guuraa ajjeesa warra san dhaabamsiisan Oromiyaa keessa haqa kana qaraa kan duulaa baane. Agartee maali? Yes. Erga isaaniitti bara. Noonni jennee waaqeffachuun hin ga'u hin jenne gaafas. Musliimni bakka waaqeffataa seenaa qinaa isin ilaalu jenneef balaa nu buute jechuudha. Garuu musliima masgiida irraa diiganii waa mara godhanii wanni hundi dalagamee nam tokko dubbatu hin jiru. Ufaa laallu maaliif qabri galla jedhan? Ilma namaa sodaattee haadha dhugaadha rakkoo sirra ga'a. Yoo amma viidiyoo kee kana sheer goote rakkoo sirra ga'a naw. Akkasiin
ilmi namaa homaa sirraan hin ga'uun sodaatin. Yoo guddatte azaabni isaa maali beektaa? Si ajjeesa, siidha. Hidhee si darara, azaaba isaati kun. Azaabni ilma namaa yoo guddate jechuudha. Yoo ati walwaallee taatee rabbi biraa olii gad deemtu taate agarsi godha. Yoo kaawwate akkasii godhuu hin danda'u. Silleen ajjeesu sillee waan godhu. Inumaa si kabajaa. Dayyuu san ta'inaa. Islaamni jabaachuun, amantii ofii kabachiisuun, wal qabatee jiraachuun Itoophiyaa ijaara. Biyya guddisa nagaa biyyaaf fida. Islaamni nagaa. Hin bayinaa? Mee obsaan bayinaa goota. Abshiru. Abshiru maa waan akkasiin hin godhan. Nu uuma jirra, deemuma jirra. Mustafaan obboleessa keessanuu deemuma jirra. Takka sutaatiin awwaalaa takka sin godhan. Ilmi namaa azaabni ilma namaa maali beektu? Azaabni ilma namaa riskii teellee inni harkaan qabu. Oolii wanna takka wanni inni harkaa qabu wallahi inni hongayaa si caalaa warri maqaati rabbitti amanuudhaaf sidduun isa caalaa kasaaraan hongayaan salphataan hin jiru jechuudha.